yoo sodaa qabaatan na bilbiltan ani as karaa fideetiin dhufa. Dhaqeetiin dura laalee gartee bakka sana jira bakka isaan jiran hunda deemeetiin. Inni harkaatti tokko godina futarkaan akkasiin fudhatina. Bakka itti shakkeessan hundaa gartee achi dhaabbadee isin dhawaa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan hordoftoota fi kabajamtoota keenya. Akkam nagee qabdan jirtanii bakka jiraattan nutis jirra alhamdulillah kunoo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoota daawwattoonni akkam nagaa fayyaa jirtanii isin jechaa azmaan. Dachaanii dhufne maal irra dachaatanii maal qabatanii dhuftanii jechuun keessan nulamu amma oduu gaddaa qabannee dhufne dhugaadhaa nuti shakkii turree balloon hin qabamne ummanni zulmiin kun hin qabne takka walaafaan dhufanii harkaan wal ga'anii bilbila jalaa fudhatan malee balloo hin qabne jechuu jirra. Garuu wallaahi hedduu waan hin jiru beeku dhugaa dubbachuuf hedduun gaddee jira. Balloo qabanii harkaa qabanii jiranii. Viidiyoo amma gaddisan irratti narkee balloon qabamee jira. Akka itti qabanillee hedduu nama gaddisiisa. Duraanuu balloo dhamaasanii malee silaa balloon ulaa banaa akkamitti taa'u? Ulaa banaa akkamitti taa'u danda'a bara duraanuu akka balloon gartee wanta kafa jecha fadii irra daleenyaa jaansan bishaan ulaa sirra nayinaa qeesii dura wayii nayinaa maal jaanii dubbatan san balloo irra dalaganii jiran. Balloon duraanuu ifi eegaa. Balloon duraan ifi eegaa bara ifi eeguu bira kuteeti anaanuu ulaa tuncuki takkaaf hin taa'in naan jechu ture. Balloon haraan kana ulaa isaa banaa dhisee akkamitti taa'ee mana isaa taa'ee qabamu jira. Wayitti godhan duraan dhamaasanii jiran balloo. Achumaa wal wayitti godhanii jiran. Mun keessan. Masanii nama godhatanii jiran jarri malee. Nama isaa dhaban nama bakkuma hunda nama qabanii. Namatti godhatanii achumattuu warteemee akka balloon achumattuu warteemee hilmaata kan baafne. Ol seenanii jawween affakaataan san irratti darbanii balloon ogguma isaa calteetuma eega. Jawweera waa dalaganii jiran. Jawweera waa dalagatanii jawwee maqaa'een nis najjaaris kophaa adda addaan isaan lachuutu harka qabatanii dhaabbatu. Ati kadir gaafa isaan bira jiru san. Jawwee ni jirti dha keessa. Jawwee nagarre tan. Jawwee kana immoo bitan malee duraan sheetichi kanamatti erge duraan. Jawwee irra darbinaan balloon bara agartee harakaatisa kan qabu balloon halkan jennaan oluma ka'ee jala kute. Subhaanallah mee uummata kana laala. Jarri sheetaannee bari akka balloon harka naqatanii akka namni ittiin beeynetti ergee miti. Kalee duraanuu waan qabda dhaadatu jiran bara. Karaa xadhiiqa isaan duraan beekansan jijjiirannee jirra. Tareeka biraatiin gartee balloon akkatti qabnu fatiyaan akkatti qabnu jedhanii duraan dhaadachuu jirani. Hasbunallahu wa ni'mal wakiil. Garuu waa takkaan na dhibiyan. Balloo dhugaadha. Balloo sila harkaan itti dhufan. Dhugaadha sila balloo harkaan itti dhufan. Akka gaafatoo facaasee karaa isaan geesse harkaa baafatee ni beeyna. Daddabnaani kanaan itti dhufan. Waan kanaan itti dhufan jechuudha. Balloo qabanii jira hordoftaaf daawwattoota keenya. Inshaallah balloo qabanis waa takkan godhanii akka himanitti. Balloo nyaachisnee qubsinee balloo akkana fakkaatu ni hundammayne. Sirrii jiru balloon. Jawwee sana kan booda balloon gartee garmaa hin galle. Bahara ati gaafa ati fudhamtu san if quban qabdu kunoo ka balloo kana laali jaanin akkana nama fuunaan nuti. Garsiisanii jechuudha. Bifa jijjiiratanii dhufan amma akka nuti gartee itti shakkine gartee miti. Karaa isaan duraan nuti amma akkamii gabbaanee faamanni akkamii gabbaanee karaa kanarra deemnaawu. Tana gartee nuti garuu hasbunallah maaliif balloo dagachiisanii akka godhan malee balloon guutaa qeef hin daganne ifeegaa ture. Balloon eeguu bira qotee isin eeguu jira barbaada. Eeguu ture. Namaatu qeessaa sana nama hedduu hojii gala jechuun nama hedduu jira. Nama qabaachuun dhaban naannoo sanuu. Naannoo sana nama qaban malee. Balloo walaa banaatti si ifa abdatee akkamitti taa'ee qaba mana isaa keessa warri isin jirani mana qe'een qullaadha namni tokko jiru. Hayyee najjaashaa maqa'ee garuu hayyee kanuma dhiirummaa keessa agarsiistanii kalee ilaanuu jaalattanii akkasitti hin dhiichisanii. Kunoo hojiin teessan tanaree garsiistanii irraan tana. Hayyee rabbii ijaa yoo balloon jiraate sagaluma isaan dhageessa hayyee. Sagaluma isaan dhageessa ammoo bakka isin jirtan guutuu gartee miti godee isin seentaniin guutuu hanka jirgartee miti hangaan gartee magaalaa sana keessa. Bara akka jaallaganya kadir isiniin geessaa jechuun jira. Kadir sana alhamdulillah irra nama beekuun hojii jira. Hangan takka yaadu maaliif yoo baarii diineeffaa dhaqanii dhabanillee askara gurradeetan bakkeessan dhageetan isiniin ficcisuu ta'a nagartan. Isin harkaa ni ba'a balloon gartee akkanatti isin naftu. Alhamdulillah hangaan gartee isaan bira jiru. Mee akkamitti nuusaa bakka feetanii geessanii gartee miti balloo isin harkaa baafnaa ni baafna. Tana ittanii ol baatanii illee daadhitina. Isni rabbii haala gaatanii rabbii irra kaannee yaana. Ani har'aan tana balloon har'a ala jiraate akkamitti nuusaa'u. Oromoo warra balloon isin cinaa dhaabbachuu ture nama hedduu ni beektan. Namni meeqa akkasii hordoftaaf daawwattoota kiyya ani har'a waan akkanitti usuu hin qabu. Balloon obboleessa kiyya.
na cinaa dhaabbachuu ture yeroo gaddaa yeroo rakkoo yeroo balloos ni bira dhaabbachuu ture arraan tana akkanatti usuun qabu oromoo hedduu cinaa dhaabbachuu ture arraan tana namni balloof hin dhaabbane namummaa hin qabuuga baharii fi baharis eega bahee bahar eega eeda bahee mana kanaa qophoo kun galle bahar akkanitti galuun qabu takka balluma wajjin fuudhanii achitti ana idaan balloo jechuu jira bahar diineenis dhufee kara bahari kute inshaallah bismillah akkana idanuu yoo bultan ni laalla tana waan hin jennu qabu oromoo hedduu warra balloon ujumaan isaan garsiifne malee akka isaan ol baanee gartee dhaadatan garattillee nillee dhaadannu garuu ammaa tana guuttee maali dhaadannaa isaanii guuttatanii irra isaan guuttatanii jiranii guuttatanii waan godhan beekanii hanga balloo isaan harkaa baafnutti gartee miti balloo isaan harkaa baafnee naa waan godhan beekanitti ilaalu waan abdataniiti jawiitu waan godhaniti dhaadachuu turan baani nuti immoo inshaallah rabbii tokkichaan hojii jira isni rabbii haala gaazii nuti kilmaa laa ilaa illallah qabanneeti isaan mooteenya ni moonaasi kilmaan rabbii waa hunda ni moona isaanis ifin sobina garuu akkama kanatti deebine isaanis gartee akka ifin daganneen isaanii dhaama ifin sobina bakka irraa nyaatanii dhugandan akka gartee harka fatiyaa kan nyaatan gartee miti harka kiyyatti dhiisi garuu guyyaa takka deebitu waan bara asuma bakka tana deebitanii nyaachuuf teessan ganaallee as deebitu teessan garuu gana isin qabnee isin bitu teenya magaalaa kana isaa rabbitiin nama bobba'ee jira kadir sodaatan kadir bakka san ni beeka bakka toni beeka kadir dhugaan ni beeka jijjiirachaa oltanis bakkee kuran jijjiiradda. Dhibbata kaa jijjiiratan. Achi yoo laalle bakka sheetichi seene gartee miti nuti sheetichi isaan dubaas argifna. Ahammishi akka jeebar nuti nama nu ergatee nuti rabbi nu ergatee ayyee isin namaa isin ergatee namaa akka keessani nuti immoo rabbi tokkichaa qabanneeti inshaallah kilmaa rabbii qabanneeti isin wajjin amma lolli dhugaa dhufee jira eeggatanaan dhuftan heddummeessanii jirtanii amma namni shahideedha tanarratti abbaan fedhe aduu taballoo tanarratti anaaf dura shahideedha nama kana hundi waan hin taane irratti yoo du'eelle namni shahideedha waan isinitti jirtan kanatti yoo ta'e shahideedha rakkoo qabu dhaadaddaa yoo halkan danuu isin bultan anuu kadhalaa fattee silaanaa miti kadhalaa dhiirti wal bobbaate namuu ala jira anuu hin taa'u mana kana waan hin godhin hin godha inshaallah akkasii ordoftaaf daawwattoota kiyya har'a garaan na gubate dhugumaan ani kallee isaan akkas dhichisan san anjamu jiran na fakkaata bilbila namni lafaas ni harkaa fedhu balloof isaa wal harka waddaanii kishaabuu mala ni shakkini balloo ni qabanii garuu dhugoomsitanii agarsiistanii akkaataa isiin fuutanillee sirriitti ilaalee jira akkaataa balloo akkasitti akka nama dhameetti isin jala shorroqaa beesan Ballon bar harkuma numa salam numa jeene bara makkeen. Wayit jiraale wayit jira. Eegaratti ban salam numa jeene. Wayit jira. Kala salam nan dubbiin daga jirti ballon keetu me foon jala kutee jechuudha. Har'a balloo akkana gootanii duraanuu leenci hin danda'amu akkaataa leenca itti fuudhanis akkasuma waan itti amma dura bahar carqii wayitti bakka akkatti gootanii fuutani. Balloon har'a harkaan salaatanii jawwee waa gootanii fuutani. Ayyee. Tara lama dura maal jijjiirachuu ta'an. Tan hundaa isin jala argine gana waan akka isin harkaa haadha waan isin deddeemtan kanaawu hordoftaaf daawwattoota keenya har'a waan hin dubbadduun qabu hanganas balloo har'a balloon isaa harka jiraate inuusu jecha akka ol baasee na dubbisse ammas tarkaanfii danda'u nin fuudhaanu Kadiris ni jira Mahamadis ni jira ummanni kan ala jiraniiwu amma inshaallah du'aayin nu faana tura du'aayin feesisa. Du'aayin nu jira dhaabbadhaa rabbi hirtee isin aan ajjaasisu jaadha. Doa menunjukkan apa? Kadir jadi dia mudemna. Kadir maaliif kadiritu mana isaanii takka takka ni beeka. Isaanu kadiruma shakku jirani garuu kadiruma kana isin qabsiisu nyaachisu ta'a. Isin maaliif nyaadhamtan jettee akkas jechisan kadir kanaatu isin nyaachisu ta'a. Bakkee isin jirtan isin qabsiisu ta'a. Dachii seentan dachii ni baatan. Wallahi waanjuu wallahi eegee balloon gartee qaba gartee miti. Awwaanin ol deebi'ee mana raajaa gartee bardiin illee fatihaa bira taa'ee mana taa'ee fatihaa bira taa'ee. Ani homaan ta'u siif maammad deema. Anaatu dhaqaa ati taa'ee ennaan illee ni dide. La amma bineen baabura kuteemi siif maammadis. Isa dayidatti isiniifin dabala bakkee ati shakki teessan hunda ni dayidatti. Bakkee yoo sodaa qabaatan na bilbiltan ani as kana fideetin dhufa. Dhaqeetiin dura laalee gartee bakka isaan jira bakka isaan jiran hunda deemeetiin. Ni harakatta kon godina futarkaan akkasii fudhatina. Bakka itti shakkeessan hundaa gartee achi dhaabbadee isin dhaawa. Akkasii hordoftaaf daawwattoota keenya
du'aayinaa godha. Du'aayi Nufillee du'aayii godha. Balloo fillee du'aayii godha. Uummanni kun akka godhanii jiranii balloollee hin garsiisne nuu bar filannoo gaafatan. Balloo isin ol baasna moo ol hin baasnu jedhanii filachiisu jiranii garuu jazaan isaanumatti deebiteessi jazaan numa harkatan waan harka isaanii hojjechuu jiran kana rabbiin isa haa kafaluu fi inshaallah biiznillah irra aanna balloon qabamee buluun hin jirtu. Buluun hin jirtu namuu tarkaanfii fudhannaa hanga viidiyoo biraatti walitti dhufnu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.